Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota sagantaa kanaa karaa reediyoo Warra Wangeelaa akkasumas immoo karaa kallattii Feesbuukii fi Yuutuubii irraan sagantaa keenya kana hordofaa kan jirtan hundumaan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u Roobsan Makkoon jedhama. Akkuma beekamu Juun 21 yookaan Waxabajjiin 21 waldootii keenya keessatti guyyaa Onesimoos Nasiib jedhameetu waggaadhaan ayyaaneffama. Waggaa 150 fuulduraa dhalatee umrii isaa waggaa 4tti kan gabrummaatti gurgurame. Hamma umrii isaa waggaa 14tti immoo si'a 7 darbaa dabarsaa kan gurgurame 8ffaatti kan luba ba'e. Akka luba ba'eenis wangeela dhugaa kan fudhateef biyya Faranjii adeemee barnoota ammayyaa barachuudhaan gara saba isaatiitti deebi'ee saba Oromoo gidduutti ibidda wangeelaa kan qabsiisee yaadannoo Onesimoos Nasiibi. Onesimoos Nasiib yookaan abbaan gammachiis hojii gurguddaa inni saba keenyaaf hojjete keessaati inni tokkoffaaf inni guddaanii macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti deebisee maxxansiisuudhaan saba keenyaan qaqqabsiisuu isaati. Onesimoos macaafa qulqulluu malees macaafota baay'ee barreesseera, hojii danuus immoo raawwateera. Har'a guyyaa Onesimoos yeroo ayyaanessinu hojii gurguddaa Onesimoos hojjete ilaallaa. Keessuma macaafa qulqulluu inni waggaa 120 fuuldura maxxansuudhaan saba keenyaan ga'e amma sadarkaa maaliirra akka inni jirutti waliin ilaalla. Maree har'aaf keessummaa qabadheen jira. Keessummaan keenyaa luba Dr. Tasgaraa Hirphoo Hermaansborg Jarmanii fi luba Ittafaa Goobanaa immoo Oromiyaa irraati. Garuu lubi Ittafaan amma sababa teeknikaaf gidduutti connection nu jalaa citee jira. Akkuma isaan dhufaniin itti nu deebi'u. Lubi Tasgaraan akkuma baay'een keessan beektan seenaa Onesimoos Nasiib qorachuudhaan nama macaafa barreessanidha. Akkasumas immoo bara jireenya isaanii kana macaafa qulqulluu duukaa bu'uudhaan hiikuudhaan gara qubeetti deebisuudhaan hojii guddaa nama hojjetanidha. Keessumaa bara 1997tti macaafa qulqulluu afaan Oromoo kana gara qubeetti deebisuudhaan maxxansiisanii isaanis akkuma Onesimoos nama saba keenyaaf hojii guddaa hojjetedha. Luba Tasgaraa baga nagaadhaan dhuftani. Akka nagaadhaan Roobsanii baay'ee galatoomii sagantaa kanatti nama mukeetii fi baay'een gammada galatoomii. Baay'ee anaanillee guddaa natti tola luba Tasgaraa har'a akkasitti wal arguu keenyaa fi akkuma beekamu Juun 21 yookaan Waxabajjii 21 waldootii kiristaanaa keessatti guyyaa Onesimoos jedhameetu beekama. Mee gaaffii koosa jalqabaa Onesimoos kun eenyu? Isin egaa nama waa'ee Onesimoos baay'ee qorateef macaafas barreessitan waan taataniif mee Onesimoos kan attamitti nu ibsitu? Onesimoos hiika Awaad jedhama maqaan dhaloota isaa. Maqaan isaa yommuu gurguramee Nasiib jedhanii moggaasan warri bitate. Erga luba ba'e immoo Onesimoos jechuun garbicha luba ba'e jechuudha. Akkasitti amantii kiristaanaa fudhate. Mucaa waggaa 4 haadha isaa jalaa qabanii kan gurguratanii biyya Hurumuu kan jedhamu biyya Ilubaaboor keessatti kan dhalatedha. Nama biyya Oromoo jedhe kan irratti dubbannu amma Onesimoos Nasiib nama biyya Oromootu macaafa qulqulluu kakuu haaraa fi kakuu moofaa afaan Oromootti hiikee jedha. Kuni jecha cimaadha. Amma isirratti tuubaan tokko dubbannee gaarii jedhanii yaada. Biyyi Oromoo jira ture yeroo sana kan jedhamu gaaffii kana irratti waa dubbachuun gaariidha. Afaan Oromoos jira ture kan jedhamu irrattis waa hubachuun gaariidha. Waa'ee yeroo sanaa gabaabaatti yoon himuu barbaade yeroon suni yeroo mootummaan warra Habashaadhaa gararraa kana qabatee nama gad dhowwuu danda'e. Biyya Oromootti namni akka dabarree fi dhowwamaadha. Namni biyya alaa dhufu biyya Awurooppaatii dhufu kan inni beeku isaanuma qofaadha. Sabi Oromoo hin beekamu. Sabi Oromoo kan inni ittiin beekame abbaan gammachiis yommuu ala ba'ee afaan Oromootiin macaafa qulqulluu hiikee afaan Oromootti hiike namni biyya Oromoo jedhu.
isa kana dubbii cimaan. Mm. Maaliif akkas jedhe yoo jennee yeroo sanaaf afaan Oromoo hin makamne afaan kan biraatiin. Afaan kan biraatti hin linne takkaadhuma. Mm. Biyya Oromoottis Oromitti hin linne. Biyyi Oromoo biyyuma Oromooti. Aadaa isaa qabatee, seenaa isaa qabatee, jireenya isaa qabatee wal bulchaa waliin wajjin bulaa ture. Nagadi Garbaa yommuu dhufee iddoo garboota keessaa funaananii gurguratan waan ta'eef mootummaan Habashaa achitti namni akka hin dabarre biyyi isaanii akka hin beekamne godhee keessaa guuree gurgurachaa ture. Isa gurgurateen immoo qawwee bitatee isumaan immoo deebisee namoota hafan saba Oromoo qofaatu hin ta'in garboomfataa ture. Oneesimoos Nasiib namni jedhamu kun egaa kophaasaa miti yeroo sanaa durboota baay'eetu kumaatamatti kan lakkaa'aman dhiirotaaf durboota baay'eetu biyya kana keessaatii funaanamee gurguramaa ture. Isaan kana keessaatii nama sadii durboota sadii fi dhiira tokko duwwaatu biyyatti deebi'e. Oneesimoos dhiira tokko. Durboonni sadii immoo akkuma beektu Asteer Gannoo intala cimtuu ishee waan baay'ee hojjette caafte. Akkasuma haadha manaa Oneesimoos Gimboo Garbaa. Isheen immoo Sajoo keessaa kan dhufte. Darbee immoo Feebeen Hirphee Abbaa Magaal. Isheen immoo Jimma keessaati Jireen iddoo jedhamu keessaa kan dhufte. Isaan kana sadantu luba ba'ee barumsa argatee biyyatti deebi'uu danda'e. Kan biraa baay'een kumaatamni baay'een biyya garaagaraatti kan tamsa'anii yeroo sana lafa isaan jiran hin beekne. Biyya Ameerikaas jiru ta'a, Laatiin Ameerikaas jiru ta'a, hamma biyya Raashaatti iyyuu jiru sabi keenya. Biyya Arabaa keessa immoo guutuudha. Kan yeroo sana gurguramanii jiran. Seenaa akkasii kana keessaatii seenaan nama sadan kanaa biyya keenya keessatti attamitti ayyaaneffamuu qabaa kan jedhamu gaaffii jiru. Dhuguma kana hubateeraa sabi keenya namni sadan kun namni arfan kun dhiirri tokkoo fi dubartiin sadii kun sadan kun yommuu biyyatti deebi'anii maal qabatanii dhufani? Macaafa qulqulluu harkatti qabatanii amantii kana qabatanii dhufani. Amantiin kun immoo maal isaaniif godhe? Isaan luba ba'anii, hin luboomanii, nama ta'anii, maqaa namaa fudhatanii, jireenya namaa jiraatanii, barumsa argatanii, ija isaanii baname, eenyummaa isaanii baran. Sabni keenya eenyummaa isaa kan ittiin bahuu danda'u macaafa qulqulluudhaanii kan jedhamu yaada kanaa himan. Baay'ee ibsa guddaadha kan isin nu laattanii lubaatas garaa ammallee tuqxanii turtanii mee waan tokkoon kanumaan dabalee isin gaafadha. Guyyaa Oneesimoos amma ayyaanessaa jirra Juun 21. Ayyaana Oneesimoos kana ayyaanessuun attomatti jalqabee maaliif immoo barbaachisame isa kana nutti himaa? Achii qeerroo asitti immoo barbaada. Yeroon biyya Tanzaaniyaa ture macaafa Ensiikiloopeediyaa Biriitaanikaa kan jedhamu dubbisee yommuu dubbisu Oneesimoos Nasiib nama biyya Oromoo nama wangeelaa jedhee Ensiikiloopeediyaa Biriitaanikaa keessa jira. Biyya keenya keessatti yommuu mana barumsaa ture maqaan isaa takkaadhuma hin jiru. Maqaan nama kanaas hin jiru, ayyaanni isaas hin jiru, waan tokkos hin jiru. Galee biyyatti galee yommuu dubbii kana dubbadhu namni harkaan fuudhe. Ergasiitii waa'ee isaa hojjechuudhaaf si'a baay'ee abbalee humni koo hin dandeenye yommuun bara 1984tti biyya Ameerikaa walgahii tokkoof dhafu immoo walgahii kana irratti kadhata ganamaa keessatti maqaa Oneesimoos Nasiib maqaadhaanii waa'ee isaatiin Waaqayyoon galateeffatan. Kuni macaafa Ameerikaa macaafa sagadaa Luuteraan Book of Worship keessa jira. Biyya keenya keessa mana barumsaa tokkicha keessatti maqaan isaa hin dha'amu. Waldaa kiristaanaa keessatti maqaan isaa tokkicha hin dha'amu. Kana irratti macaafa kana waa'ee isaa caafuu jalqabe. Kana irratti kuni beekamuu irra jira. Maaliif nuyi warri waldaa kan dhaabe
waldaa kan dhaabe jecha Oneesimoos Nasiib macaafa qulqulluudha. Biyya keenya keessatti kun attamitti hafee kan jedhamu kanarraa kan ka'ee yaadni kuni dammaqa kuni kanarraa dhufee jedheen yaadan ofii kootii. Isa dura namoonni waa'ee isaa dubbatus hin turre, waa'ee isaa namicha haafus hin turre, dhokataa ture. Amma gaanee baratu ga'e natti fakkaata. Bara dubbiin kuni haguugamee kan ture kuni haguuggiin irraa fuudhamee namni arguu danda'u. Amma gaanii waldaa kiristaanaa duwwaatu ayyaaneffatame ayyaana kanaa sabbi Oromoo guutummaatti kan ayyaaneffatu taa'ee yaada. Maaliif yeroo sanaa yommuu afaan Oromootti namni biyya Oromoo yommuu jedhu biyya Oromoo keessa amantiin kiristaanaa kan biraa hin turre, amantiin Islaamaa hin turre. Waan tokko hin qaqqabne. Oromoo hundumaa fiite waan ta'eef, Oromoo hundumaatti dubbate waan ta'eef Islaama kiristaana waaqeffataa hin jedhamu. Waa'een Oneesimoos akka ofii kootii hubadhutti dubbiin kun dubbii cimaa ta'uusaa kanaan mul'isuu barbaada. Waan guddaadha qeessi. Meegaa har'aa bal'inaan irratti dubbanna jedhee kan inni yaadu hojii guddaa Oneesimoos saba Oromoo kanaaf kennee darbee kennaa macaafa qulqulluuti. Macaafi qulqulluu kun attoomatti nu bira ga'e mee egaa cal jedhee masololee dhufne waan keessa darbee dhufetu jira. Mee sanuu ibsame. Hiikaan isaa yeroo dheeraa fudhatuyyuu malee biyya Switzerland dhaqee yommuu dubbii kana bira taa'ee gargaartuu isaatiin yommuu hojjetee fidee macaafa qulqulluu isa dura kakuu haaraa isa dura qulqulluutti maxxanfame kan geessee dhaqee Gabrestaatiyoosii fi Dabalaadha. Daani'el Dabalaa kan jedhamu. Inni kun egaa qulqulluutti maxxanfame waan ta'eef kakuu haaraadha. Inni kun guutummaatti kan maxxanfame macaafa qulqulluun guutummaan isaa 3,000 duwwaatu maxxanfame. Kakuu haaraan kophaatti kan maxxanfame 5,000. Isa kana masawaatti dhufuu danda'e. Masawaadha attamitti Asmaraa dhufe. Asmaraadha attamitti Wallaggaan dhufe isa jedhu gaaffiin jiru. Gaalatti fe'ameetu masawaadha Asmaraa dhufe. Asmaraadha ammoo attamitti fidanii namoonni Asmaraadha dhaqanii fuudhanii jiru. Abbayeen Amaanu'eel Abiraam Taatoofaa, Ayyalee Yimarfaa. Yeroo sana kan dhaqanii Wallaggaatti ji'a 3 adeemaniitu macaafa qulqulluu gaalatti fe'anii, gaalarraa fardatti fe'anii, gaangootti fe'anii biyya Wallaggaatti gad dabarsan. Kuni Finfinnee bira darbee karaa Goojjam achirra darbeetu nu bira ga'e. Inni kuni yommuu nama bira ga'u nami keenya warri mootummaadhaa, mootummaa Wallaggaa, mootii Wallaggaa afaan keenyaan dhuguma Waaqayyoo nutti dubbata kan jedhamu gammachuu guddaadhaan simatan. Afaan keenya afaan Waaqayyoo nutti ittiin dubbatu ta'uusaa warri fudhatanii baay'isanii gammadanii kanaan namootatti facaasuu yaalanii yeroon isaa yeroo hamaadha. Garuu karaa keenya karaa Wallaggaa kana gaarummaan isaa mootiin biyya sana mo'uu afaan Oromoo dubbata Oromoo waan ta'eef harkarra qabee utuma hin dubbatinaa jedhanii utuma hin hojjetinaa jedhanii rakkina guddaa keessa darbee iddoo kana ga'ee waldaan dhaabachuu danda'e. Waldaan macaafa kana namni macaafa kana dubbisee isa qabateetu waldaa warra Ortodoksii bira dhaqee nuu hiikaa jennaan lakkee kuni afaan Sara Maariyaamiidha. Maaramii kana abaaruudha. Jedhan. Namni isaanii yommuu du'u isiniin hin awwaallu sin Sara Maariyaamii jedhan. Guddaa keessan kiristinnaan kaafnu jedhan. Ergan kaaftan ta'ee ergan cuuftan ta'edhanii waldaan kiristaanaa kanarratti dhaabate. Kana beekuunis baay'ee barbaachisaadha. Waldaa sana namni diiguu barbaadan jiru mee nutti isa afaan keenyaan dhageenya kana nu hubachiisa annaani kun hin ta'u annaani didanii isaan immoo macaafni qulqulluun akka jedhan isin jettan immoo kan biraati jechuurraan kan ka'e. Haala akkasii keessa darbee dhufe. Amma gaani Oneesimoos yommuu Najjootti jalqabu warri Ortodoksii reebuu dhufanii
afaan ati ittiin dubbattu kana nu hin beeknu ittiin jedhaniiti ka'anii hammeessan. Achi taa'uu hin dandeenye mana barumsaa isaa dhaabe dhiiseetu Dajjamaas Gabra Egzaahirii achi Naqamteetti darbe. Naqamteettis duukaa bu'anii Dabra Biizeen illee nama erganii biyya Eertiraatti illee nama erganii namatti tolchanii akka hojii kana dhaabu gochuudhaaf yaalii guddaa cimaatu ture. Si'a baay'ee hammeeffamee Finfinneetti akka inni deebi'ee hojii hojjechuu hin dandeenye. Namoonni achi dhaqu immoo hojii iyyuu sii kenninaa dhiisitti jedhanii turan. Namoonni galmoo mana isaa irratti gubanii turan. Achi iyyummaa baqatee biyya Sibuus Tuqaatti baqatutti. Hin dhiisu jedheetti deddeebi'ee duukaa bu'ee hojjete. Warri hojjechaa ture immoo macaafa inni waa'ee afaan Oromootiin caafame kana fuudhanii isaan babbaqassanis kan hundumarra darbee immoo biyya Siwiidiniitti kottumee jedhanii iyyuu waamanii turan. Eenyuun dhiiseen dhufaa, dhukkubsataa dhiiseen dhufuu, wangeela barsiisuu dhiiseen dhufuu, maatii koo dhiiseen dhufuu. Nama akkasiiti Oneesimoos nama macaafaa kana fudhatee xinnummaatti fudhatee nama jireenya isaa isaaf kennedha. Macaafa qulqulluu namni hojjetu jireenya isaa yoo isaaf kenne malee akkasumatti waan ta'u natti fakkaata. Waan gurguddaa kaastanii jaalalanni saba kanaaf qabu hojii qabatetti immoo itti cichuusaa mee gara teellaatti deebina. Garuu waan tokkoon isin gaafadha lubatas garaa akkuma isin amma kaastanii baroota keessatti macaafa qulqulluu kanarratti dhiibbaa guddaatu ture. Akkuma Oneesimoos hiikee macaafa qulqulluu kana fidee dhufe waggaa 100 fuulduraa kaase. Fakkeenyaaf amma macaafni kun atuu keessan deebi'amiin atuun ilaalamiin waggaa 75 fudhate. Namni galagalee salaaleyyuu hin jiru. Isa booda immoo hamma guyyaa irraatti Ethiopian Bible Societyin macaafa qulqulluu kana duukaa bu'ee hin fooyyessaa hin maxxansiisa saba kanaan bira ga'a jedhameetu atuu yaadamu akka yaadame hin taane. Yeroodhaa gara yerootti dhiibbaa guddaa jira. Maaliif dhiibbaan hamma kana ga'u macaafa qulqulluu irratti kan inni baay'ateef? Waa'een sila akkuma maqaa dhoomni jalqabatti afaan Oromootiin hiikee jedha abbaan gammachiisa. Nama biyya Oromoo dachuunsa hin dhiba namoota. Yeroo sana yoo nama hammeessanii warra afaan Oromootiin lallabu Wallaggaa guuranii fidanii Finfinneetti Phaaphaasii dura dhaabanii Phaaphaasiin maal jedhe sitti fakkaata? Arrabi isaanii keessaa hacitu yookiin immoo hafannifamanii Phaaphaasiitti kana jedha. Kan uffatu. Afaan Oromoo sababii dubbatanii arrabi isaanii keessaa hacitu. Waan nama dhibudha. Afaan Oromoo nama biyya Oromoo afaan Oromoo. Kana lakkisaa maali afaan Oromoo maali biyya Oromoo identity eenyummaadha. Eenyummaa saba kanaa kan himu afaan isaatii biyya isaati. Kanarraa fuunaan hin jirtu ati jechuudha. Akka waan sabi kun hin jirreetti akkuma durii sabni kan biraan jiru nu malee akka jechaatu qaba. Numatu jira nummoo kiristiyaanaa jechaa akkuma turan akkasuma yaadni kun warra ammaa keessatti iyyuu kan biqilee jiru kana. Macaafi kun attamitti akka hojjetame seenaa isaa guutummaatti himuu hin barbaachisu garuu yommuu jalqabnee waggaa 1975tti boojjitti yommuu yaada kana kaafne macaafi kun gama waldaan bal'ate akka durii iddoo xinnoo miti iddoo garaagaraatti bedelleedhaa kaasee amma beegiitti sinodoosiin keenya hojjechaa ture. Kanattiin ga'uudhaaf macaafa bal'inaan qabaachuu qabna. Macaafni Oromoo immoo biyya keessatti hin gurguramu, hin baafamu, hin hojjetamu, hin jiru. Yeroo sana yeruma sana Bible Society, British Bible Foreign Bible Society kutaa tokko fideetu macaafa tokko fidee argisiisa ture piyaasaatti. Lixee gaafa hin gurguramu jedhan macaafi kun biyya keessatti hin gurguramu. Kanaaf haaraan kun saba bal'aa bira akka ga'uu fi hojii kana jalqabne. Hojii kana yommuu jalqabne jennu rakkinattamii keessa akka dabarre isa kanaan dura himeera waan ta'eef isa kana miti. Qubeetti darbuun isaa immoo barri suni bara biyyi keenya afaansaa fidala
laatiiniitiin barachuu danda'u mana barumsaa keessatti. Hojiin biyya keenyaa kanaan akka hojjetamu. Isa kana duraan dursee utuu biyya kana hin dhufin yaaluu jalqabee yaalii kanaan yommuu kanatti darbee macaafi kun maxxanfamu gammachuun attamii akka ta'e atuu beekna. Kan kana dafee hubate garuu nama keenya miti. Baay'ee soosaayitii warra macaafa qulqulluu hojjetu kana dafee hubataniitu harkatti galfatan. Isa lammaffaa maxxansiifnu keessatti maal hojjetan sitti fakkaata? Waan guddaa wanta nama baay'isee nama naasisuu hojjetan. Achi keessatti fannoo isa kan maqaan Yesuus isaa wangeelli akka biyyatti faca'uu fi himu fuudhanii ansaanii irraa keenyarraa baasanii ansaanii irra kaa'anii baandiraa Itoophiyaa keessa kaa'anii maxxansiisan. Isa kanarratti kan dubbii ka'ee yeroo sana lubiitti afaanis pirezidentii turanii maaliif nurratti kaatanii kan hojjettu jennaanii dogoggora jedhani. Attamitti dogoggora ta'a kunoo riipiriint jedhee caafee kan isin harkan jiru jennaanii inni dogoggora ta'anaanii nuu dhiisaa jedhani. Dhiifama isaanuu kennaa caaffatan jennaan dhiifama nu godhatan. Egaa gara fuulduraatti kan akkasiin hojjetinaa utuu nu gaafatiin macaafa kan lammaffaa akka maxxansiifnee waldaa macaafa qulqulluu keessaa immoo maqaan Yesuusii keessaa baaftaniittu keessaa baasuun sirrii miti isaantu jalqabee itti deebisaa jennee kanaan walii galle. Kanaan walii galleessa jirru namni karaa keenyas tarii duukaan buune ta'a. Har'a kunoo waggaa 11 kana jalqabee duukaan jiran. Maal godhan isaan immoo kana yommuu hubatanii isuma sana iyyuu diddiiranii koppii raayitii irratti caafatanii samma gurgurachaa jiran irratti immoo koppii raayitii kan isaanii isa duriirra immoo hin jiru. Kanatu nurratti ta'aa jira. Kana ofirraa buusuutu nurra jira kan jedhu waggaa 11 kana kophaa godhamaa ture. Amma gaa waldaan dhaabate kunii kana harkaa fuudhee akka inni hojjetu akka inni fiixaan baasu abdii guddaan qaba. Saba kanatti dabarsuun barbaada amma gaa kophaa koo hin danda'u amma kophaa koo rakkadhe kana atis hin beekta waggaa baay'eellee naatiin rakkatteetta. Amma gaarii kuni kan eenyuuti yoo jenne eenyummaa saba Oromoo kan himu waan ta'eef kan Oromoo hundumaa ta'uu qaba kan jedhamu yaadama. Baay'ee gaariidha. Mee gara waldaa macaafa qulqulluu Oromoo Saharaa dhaabbatee hin dhufna. Tarii lubii itti afaan itti gaafatamaa yookaan dura taa'aa waldichaati. Silaatii isaantu ibsa kana nuu kenna jedhee affeereen ture garuu saba konneekshiniidhaaf ammayyuu nu qunnamuu hin dandeenye. Mee gara isaatti hin deebina lubatas gara. Amma gaa rakkoo baay'ee dubbanne waggoota 120 eega Onesimoos Nasiib macaafa qulqulluu isa jalqabaa hiikee maxxansee saba keenyaan ga'ee asi. Rakkinni hammas hin jedhamne bara dhufee darbaa kanaa macaafa qulqulluu irraa ga'aa ture ammallee hin dhaabbanne kun ga'aa jira. Amma gaa karaa tokko lakkoobsi amantoota baay'achaa jiru amantoota wangeelaa. Isaan kun hundumtuu macaafa qulqulluu barbaadu. Karaa gara biraa immoo macaafi qulqulluun kun gabaarrayyuu hin jiru, abbaa dhabee jira. Namni duukaa bu'ee maxxansiisu iyyuu hin jiru. Isin qofaa keessan bara baay'ee akkuma isin amma dubbattan akkasin itti dhamaa jirtan amantootni hundumtuu beekaa sabni kun illee beeka. Amma gara fuulduraatti garuu maaltu ta'uu qaba rakkina kana furuudhaaf akkuma isin amma dubbattanii rakkina guddaa keessa jira waan ta'eef rakkina kana furuudhaaf maal gochuu qaban? Ani kanan jedhu waldaan kiristaanaa darbee immoo sabumti Oromoo eenyummaa isaa ittiin hubachuu kan danda'u isa kanaan jedheen yaada. Macaafa qulqulluu dura afaan Oromootiin wanti caafamee biyya keessatti beekame hin jiru kun hubatamuu qaba. Afaan biyya lafaarra jiru hundinuu afaan amantiidhaan dhaabateedha. Afaan Arabaa olaaltee afaan amantiiti. Afaan Giizii olaaltee afaan amantiiti. Afaan Oromoo afaan amantii ta'uu qaba. Afaan amantii erga ta'e saba hundumaa bira ga'uu danda'a. Kuni kennaa namni nuu kenne yookiin horiidhaan bitanne kun ta'in kennaa dhalootaati. Afaan kennaa dhalootaati. Biyyas immoo keessatti dhalanne malee orma taanee keessatti guddanne miti. Achi keessatti dhalannee bishaan isaa dhugnee aannan saawwa keenyaa dhugnee lafa isaarra kan biqilu nyaannee qilleensa isaa fudhannee
mukkeetii isaa ilaallee, tulluu isaa ilaallee, laga isaa ilaallee kan keessatti guddanneedha. Biyyas waaqayyootu nuu kenne, kennaa waaqayyooti jechuunsaa. Kennaa kana qaba attamiitiin qabna kan jedhamudha. Magaalli dhaabbata tokko dhaabbata cimaa kana nuu qabu, Oromoo hundumaaf qabu qabaachuutu nurra jira kan jedhamu yaada akkasiin qaban. Dhaabbanni kun immoo isa ekspertii dhaabee yookiis nama beekumsa guddaa qabu dhaabee qofaa otoo hin ta'iniif beektota baay'ees qabna, amantoota baay'ees qabna waan ta'eef wal geenyee hundumti keenya abaluutu hin jirin dhiiraaf dubartoonni. Amma waldaa keenya keessatti dubartoonni baay'achuun baay'ee barbaachisaadha. Amma lakkoofsi nama keenyaa yoo ilaalte lakkoofsi amantootaa qofaan yoo xinnaate kan maqaan Yesuusii yoo xinneessinee himne miliyoonii 6 ta'a. Yoo xinneessinee himna maqaan Yesuus qofaan. Kan biraa immoo iddoo biraatti dabartee yoo ilaalte biyya Oromoo keessaatii denominaashiniin garaagaraa kan dubbatu afaan Oromooti. Macaafi kun isaan bira gahuu hin barbaachisa yoo jenne miliyooniidhaan maxxansiisuu nu barbaachisa. Macaafa 3,400 miti, 100,100 miti, miliyooniidhaan macaafota bal'isuutu nurra jira. Isa kana hojjechuudhaaf dhaabbata mataasaa danda'e, dhaabbata cimaa hundeensaa biyya keenya keessatti jabaatee kan dhaabate tokko sabni hundinuu kan irratti hirmaatu dhiirriif dubartiin beekaa waldaalaan hayyuun garaagaraa kan keessaa hirmaatu ta'uu qabaa kan jedhamu yaadan. Yaada guddaadha kan isin kaastan lubatas garaagaa akkuma isin amma jettan kana waldaan macaafa qulqulluu Oromoo yookaanis immoo Oromiyaa Bible Society yeroo dheeraadhaaf irratti yaadamaa kan ture, irratti mari'atamaa kan ture, amma yeroo dhiyoo kana dhaabbatee biyya keessatti galmaa'ee sertifikeetii fudhatee jira. Hojii isaayyuu eegalee jira. Amma gaa dhaabbatni kun akkuma isin jettani waan guddaatu irraa eegamaa dhaabbatee jira. Garuu kanaan dura wanti yaalame jira waggootii darban kana keessa. Ethiopian Bible Society waldaan macaafa qulqulluu Itoophiyaa hojii isaa fiixaan baasuu hin dandeenye, saba Oromoo tajaajiluu hin dandeenye. Akkasumas immoo waggaa 5 fuuldura Scripture Light Bible Society kan jedhamu tokko dhaabbatee ture. Innis immoo rakkoo kana furmaata fiduu hin dandeenye dhumarratti fail godhe. Amma gaa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo inni amma dhaabbate kun kufaatii yookaanis dadhabbii yeroo darban dhaabbileen garaagaraa agarsiisan irraatii barate attamitti fuulduratti adeemuu danda'a? Maal gorsitu isin? Isa dura maaliif kufee yoo jettee dubbattee gaafattee kufaatiinsaa warri hojii irra jiranii booduma irra jiran duwwaa ilaalu malee hundee waan irra dhaabatanii jirani. Hundee irra dhaabatee waldaan kun irra dhaabatee jiru arguu hin dandeenye jedhan. Utuu kana arganiiru ta'ee waldaan yoo hin jiru isaan utuu barcuma kanarra taa'uu hin danda'ani. Barcuma irra taa'anii amma hojjetan kanarra mana keessa taa'anii hojjetan kanarra makiinaa oofan kanarra eessaa akka dhufe warra hubachuu hin dandeenyetu jiraan jedhan. Maaliif kana jettee hojjette immoo nama arrabsuudhaaf utuu hin ta'in waraqatan caafe iddoo hundumaatti sinodoosiidha jalqabee hamma hojjettoota, pirezideentota, caaftota iddoo hundumaatti waraqatan caafe hundumaan harka jira. Gaaffii dhan gaafadhe maaloo hojii kanatti bobaa, maaloo hojii kana iddoo kanatti jal'atee qajeelchaa. Waggaa 11 kana obsaan baay'ee duukaa bu'aa ture. Scripture Light isa jedhamu kana si'a meeqa namoota walitti qabeen constitution isallee diraaftii gochisiiseetti kennee nas deebi'e. Isa kanas iddoodhaan hin geenye. Maaliif jedhamee gaaffiin gaafatamuu saba biraan geenye kuni biiroodha. Amma gaa biiroo keessaa ala ba'uutu irra jiraan jedhan. Biiroo keessaa ala ba'ee saba bira ga'uutu irra jira. Saba bira erga ga'e immoo sabni kun afaan kootii, biyya kootii, amantii kootii, jireenya kootii
eenyummaa kooti yoo jechuu danda'eedha. Eenyummaa kooti yoo jedhe immoo ofii isaati jechuudha. Ofii isaa gadhiisuu hin danda'u. Afaan isaa dabarsee nama biraatti kennuu hin danda'u. Biyya isaa nama biraatti kennuu hin danda'u. Gurgurachuu hin danda'u. Sabi jechuudha. Kanaaf wanta akkasii kanan yaadu. Anaa dhufu lubatti afaanis dhufanii rommatti nuufufaa lubattas garaa. Kanaaf dubbiin kun dubbii cimaa waan ta'eef sabni waldaan erga kana harkatti qabachuu barbaadee ofuma isaatii eeggachuudha malee namni kan biraa dhufee naa eegaa jechuu miti jedhan. Baay'ee gaariidha. Luba ittafaa anaa dhufu gidduutti silaa konneekshiniin keenya nu jalaa cite amma garuu nu deebitaniittu anaa dhufu baga nagaan dhuftanii. Daawwattoota keenya sagantaa kana iddoo garaagaraa teessanii hordofaa kan jirtan amma kan jooyin nu godhan luba ittafaa goobanaati. Lubi ittafaan akkuma jalqaba irratti beeksisee pirezidaantii waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa ta'uudhaan bara dheeraaf nama tajaajila kennanidha. Waldaa kiristaanaati. Amma immoo dhiyeenya kana kan dhaabbatee waldaa macaafa qulqulluu Oromoo yookaanis immoo Oromoo Bible Society itti gaafatamaa ta'anii hojjetaa jiru. Itti gaafatamaa ta'anii hojjetaa jiru duwwaatuun ta'in yaadii waldaan macaafa qulqulluu Oromoo kun hin barbaachisaa rakkina macaafa qulqulluu Oromoo irra jiru kana furuudhaaf kun furmaata jedhanii nama yaada burqisiisanii namoota walitti qabanii hundeessan keessaa isaan nama tokkodha. Mee gaaffii keenya atuun waa'ee waldaa macaafa qulqulluu Oromoo Saharaa kana mari'annuuti amma jooyin nu gootanii lubattafa. Mee waldaan macaafa qulqulluu Oromoo kuni kaayyoonsaa maaliif dhaabbatame isa kana nutti himaa? Fayyataa akkuma amma jedhame kaayyoonsaa macaafa qulqulluu afaan Oromoo kana gara waggaa 120 ol namoota fidee ittiin ga'a. Duraan Onesimoos erga hiikee booddee inni fidee dhufee isa booddee immoo taanee warri misiyoonotaa rakkina garaagaraa keessa darbanii akka kontiroobaandiitti bara nugusootaa bara dargii immoo beekamaadha. Amantiin hin ayyamamu. Horii baay'eedhaan biyya alaa bitanii fidanii biyya keessa galchaa turan. Namni macaafa qulqulluu tokko bitachuudhaaf amma sangaa tokko gurguree macaafa tokko bitatu gaa'eedhama bara sana keessa. Darbee immoo erga amma macaafni haaraa kun hiikaan haaraa maxxanfamee nu ga'e booddee egaa lubni tasgaraa akkasumas immoo warri isaanii wajjin hojjetaa turan dhumtuutti dadhabanii hojii kana raawwatanii amma horii biyya alaarraa olii gaddeemanii walitti qabanii akka inni maxxanfamu godhamee nu ga'e booddee namni achi fuudhee hojii kana hojjetu hin dhabame. Macaafichi egaa amma tokko dhaabni macaafa qulqulluu Itoophiyaa waamaaf naannoo Finfinneetti gurguramu fidee jiraachuu isaa agarsiisaa ture jechuudha. Finfinnee irra darbee lafti inni dhaqu hin jiru. Namni Finfinnee dhufee bitatee galuu danda'a tarii. Innumtiyyuu immoo yeroo yerootti hin argamu. Egaa kana nuti ilaallu macaafni kun abbaa hin qabu. Kan kooteedhee kan duukaa bu'u hin jiru. Akkuma beeknu immoo Onesimoos gaafa macaafa kana maxxansee baasu bara 1899 Oromoon amma waan eenyu irraa fudhachuu hin dandeenye argateeraa jedha. Kun jecha guddaadha. Eenyu irraa fudhachuu hin dandeenyedha. Garuu eenyu irraa fudhachuu hin dandeenye Oromoon immoo kan kooteedhee hin qabanne jechuudha. Amantoonni Oromoo kan kooti kun macaafa kooti kana bal'isuun irra jira, hojjechuun irra jira, dhufee biyya keessa hundumaa ga'uun isarra jira jedhee ka'een sochoona.
akkuma beekamu macaafni kun hamma irratti yeroo maxxanfame kaasee inni kan lammaffaa kun yoo baay'ate walumatti qabame gara 300 waliin ta'u. Isa keessaa gara 250 kan ta'u waldaa Makaana Yesuus akkuma tila jedhe horiin bakkeedha walitti qabame itti maxxanfame biyya keessa gale. Isa booddee tarii takka 6,000, 5,000, 10,000 waan akkasitti maxxanfamaa ture. Inni immoo Finfinnee ga'ee wanta darbee faca'u hin qabu. Macaafa kan hin qabnetu caalaa jira. Har'a Oromoon yoo yarate Oromoon wangeela manee jiru gara miliyoonii 10 ol walumatti qabamaa jechuudha. Makaana Yesuus duwwaan iyyuu gara miliyoonii 9 galteetti. Egaa warra kaanitti dabalda yoo yarate gara miliyoonii 15 miliyoonii 20 ta'u. Jarri kun egaa macaafan qabu jechuudha. Nama kuma 100 macaafa harkaa qaba jechuudha. Egaa kun nama yaaddessa tokko amantoota macaafa qulqulluu of harkaa hin qabne, macaafa qulqulluun dubbifanne, jireenya macaafa qulqulluu of qabaniin jiraanne iyyuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan immoo macaafni kun oolee bulee abbaa dhabuudhaaf deemaa jira. Kanaaf abbaa isaa ta'uun kan isarra jiru amantoota Oromoota warra ta'an kan kooteedhanii qabatanii macaafa kana bal'isuus taanaan, guddisuus taanaan, baay'isanii facaasuus taanaan kun hojii isaaniiti. Yoo isaanitti darbanii hin qabanne namni itti darbee isaaniif hojjetu hin jiru kan jirudha. Kanaaf kaayyoonsaa amantoonni Yesuus Kiristoositti amanan biyya Oromiyaa keessa jiran, darbee biyya alaa keessa jiran walitti dhufanii macaafa kana itti fufsiisanii adeemsisuutu isaanirra jira. Kanarratti dhaabbateetiyyuu dhaabbatte macaafni kun. Yoo kana ta'uudhaa baate harkaa bu'eeraa jechuudha. Har'a dhaabni macaafa qulqulluu afaan Oromoo Itoophiyaa waan maxxansuudhaa baate namni gaafatu hin jiru. Sema 10,000, 5,000 dhufuyyuu argachuu hin danda'amu jechuudha. Isa kana jechuudha. Baay'ee ibsa gaarii nu laattan lubattafaa. Waldaan macaafa qulqulluu Oromoo kun hundaa'uudhaaf yeroo mareen ta'aa ture, yeroo yaadi burqaa ture, kaasee duukaa hordofaa jirra. Baay'ee namatti tola adeemsisaa. Hojii guddaadha kan hamma ammaatti illee hojjetame. Amma gaa kaayyoon waldaa kanaa maali? Kaayyoo isaa kana immoo fiixaan baasuuf attamitti hojjetame isa kana gabaabsaa nutti himaa. Kaayyoon isaa macaafa afaan Oromoo bal'inaan isa manurka jiru maxxansee raabsuudha. Dabarsee amantoota Oromootiin ga'uu danda'e. Tokkoffaan inni lammaffaan immoo guddina macaafa kanaa itti fufee hojjechuudha. Kana keessaa tokko amma dargaggoonni mana barumsaa jiran, ijoolleen mana barumsaa jirtu garri caalaan afaan isa wal ta'aa jiru kana yookiin immoo standardized ta'e kana gara kanatti adeemaa jira gatii ta'eef macaafni qulqulluus booddeetti hafuun isarra hin jiru. Isa kana duukaa bu'ee akkamitti macaafa kana gara wal taasisuutti fidaa. Iddoo halletti namni itti gammadee ittiin wangeela lallabuu akkasumas immoo ittiin dubbifatee jiraachuu amantii kiristaanaatti ijaaramuu akkamitti danda'asa jedhu gaaffii kanaaf deebii deebisuudha inni kun. Lammaffaa immoo hojiin kun akkuma sila jedhe hojiin kun kan eenyuyyuu miti kan amantoota Oromooti. Amantoonni Oromoo isaantu hojjechuu isaanirra jira. Har'a tarii namoonni yartuu walitti qabanii yaada kana fidanii asiin gaaniiru. Garuu isa kana immoo keessatti horiidhaan bakkeedha adeemnee kadhachuun nurra jiru. Amantoota miliyoonii 20 ta'an utuu qabnu bakkeedha adeemnee kadhachuun nurra jiru. Kana hundumaa hojjechuu isaanirra jira jechuudha.
darbeet moo kana duukaa macaafa qulqulluu dubbifachuudhaaf gargaaran barachuudhaaf gargaaran duukaa bu'ee maxxansa. Akkasumas immoo macaafota kan saboota sabaaf sablammoota Itoophiyaa ta'an garagaraa fedhii isaan irratti akkasumas immoo qooda fudhachuu isaan irratti yaajjee gargaaree hin hojjetaa jechuudha. Inni kun kana iddoodhaan ga'uudhaaf adeemaa jechuudha. Mee waan gabaabaa tokko natti fufee isin gaafa amma waan kana hundumaa hojjechuudhaaf horiin hin barbaachisa. Gama kanaanuu wanti yaadame maali? Attamitti eessaa dhufa horiin kun? Waallee tuqxaniittu mee isinillee dubbaddaa lubitas garaallee tuufanii waan kanarratti yaada nuu kennu. Horiin jira amantoota argaa. Horiin jira waldaa keessa horiin jira. Garuu wanti dhabame amantootatti waldootatti deemanii hojiin kun kan keessanii nirraanfattanii ittiin jechuu duwwaataaf. Amma yeroo mayartuu kana gidduutti namoonni yaada kana biraan geenyu baay'ee gammadanii fudhatu. Waldoonni nu amma dhufne waldoota naannoo Finfinnee jiran kana walitti waamne murtii jaratti dhiyeessinu gammadanii fudhatan. Guyyaa jalqabaayyuu maal goonu attamitti isin duukaa jaajuu dandeenya horii hammamtu barbaachisaa jechuu jalqaban. Amma kan ittiin hojjetaa jirru horii mata jarri nutti kennanidha jechuudha. Isuma ammaa kana jechuudha. Kanaaf amantoota keenya bira geenye yaada kana hubachiisnaan horiin isaan bira jira. Horiin kun immoo baay'ee miti. Horiin kun baay'ee horii yaraadha. Garuu hojii gurguddaa yoo hojjechuudhaaf itti yaadnanu akka karoora keenyaatti manuma macaafa qulqulluu maxxansu iyyuu biyya kana keessatti qabaachuun irra jireenne ammoo akaane abjoochuu jalqabneerra. Inni kunis hin danda'ama. Darbee immoo macaafni kun murtii dhufee biyya keessa galee gurguramuu jalqabu innumti immoo deebi'ee isaan maxxansuun hin danda'ama. Firoonni keenya baay'een biyya alaa jiranis akkuma amantoonni keenya biyya alaa jiranis kanatti gammadanii duukaa jaajju jennee amanneetu kan itti linne hin danda'ama. Horiin nur kan jiru garuu waldaa keessa warra macaafa kana jaallatu amantii kana jaallatu harka jira horiin isaan bira geenyaan hin argamaadha. Baay'ee gaariidha. Lubatas garaa maali yaada isin laattan asirratti keessumaa waa'ee waldaa macaafa qulqulluu afaan Oromoo Bible Society amma dhaabbate kana maali gorsa isin laattan maali yaada isin qabdan? Duraan dursee luba'itti afaan galateeffadha. Abjuun abjochaa ture maqaa dhahee biyya keenya keessa amantoonni wangeelaa yoo xinnaatanii walumatti miliyoonii 40 ol ta'u. Bible Society 2-3 iyyuutu jiraateeti itti xinnaataan jedhamni tokko. Lammaffaan immoo manumti maxxansaa Afriikaadhaa fi macaafa maxxansiisu iyyuu biyya keenya keessa biyya akkasii keessatti ta'uu qaba kan jedhamuun yaadaa ture. Yaada kana kaasuu keetii fi baay'een si galateeffadha luba'itti afaan. Maaliif of xinneessine nuti of xinneessa malee nuyi xinnaa miti waaqayyoon nuti xinneessine. Waan guddaa nutti kenne. Waan guddaa nutti kenne kana guddifnee ittiin hojjechuun nurra jira. Maal jedhee abbaan gammachiisee saba Oromoo qofaadhaaf dhimma baasa miti. Saba warra kaaniifis immoo dhimma baasa dubbiin kun macaafni qulqulluun jedhe. Maaliif akkuma saba Oromoo kan cunqurfaman baay'eetu jira. Maqaan Yesuus keessa kan jiran eenyufa isaan miti. Isaan akkasii kana macaafa dabarsinee kennuun hojii waaqayyoo isaan biratti isaanitti dabarsuun nutti kennameera. Waaqayyootu nutti kenne. Waa'ee horiitii fi kanatti dubbatte yoonii hojii kana qubeetti dabarsuu jalqabe saantima shaarfee tokkittii boorsaa koo keessaan qabu. Waan tokko iyyuu jiru. Kanan barbaade mee waraqata naa caafaati natti kennaa nan kadhadhaan jedhe.
waraqata caafanii yoo biyyaanatti erganiin isa qabadheen kadhadhee firoonni dur nu beekan hojii keenya beekan waldaa keenya jaallatan walitti horii nu buusanii maxxansiifnee iddoo kanaan gahuu dandeenya. Har'a miliyoonii 10 miti miliyoonii 5 yoo jiraate miliyoonii 5 keessaa immoo birrii 10 yoo buuse meeqa ta'a jedhi shallaqi. Kanaaniif mana meeqa ijaaruu dandeenya hojii meeqa maxxaama meeqa maxxansiisuu dandeenya. Yoo miliyoonii 5 jedha miliyoonii 10 miti. Kan gochuu hin dandeenya jedhee nama nabis maaliif organized ta'uu qindeessuu nu barbaachisa. Hin qindeessine kanaan dura kana qindeessinee namni tokko waggaatti birrii 10 baasuu kan hin dandeenye hin dhalan biyya keenya keessa hin jiru. Warri alaa immoo kana ala kan jiran immoo 100 baasuu kan hin dandeenye hin jiru waggaatti jechuudha. Kun walitti qabamee maal akka ta'u beekuu hin dandeenya. Waa'ee horii miti amma dubbiin ani yeroo jalqabaa waa'ee kanaa dubbachaa ture horii miti yaada. Yaada keessaa yaa'a horiin sammuu keessaa yaa'a. Sammuutti yaadu qabaannaan isuma nurka jiru kanaan gaggalagalchinee waa hojjechuu hin dandeenya wal buusuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf amma ani revolving fundii kadhadhee kanan argadhee 5,000 ture. 5,000 kana deebisee macaafa isaa yommuu galagalchu 10,000 qaba. Isa kanaan immoo waan baay'ee hojjechuu hin danda'a. Kun egaa isa kan keessanii miti jechuudha isa kan kootiin isinitti hima. Kanaan akkasitti yoo hojjenne macaafa qulqulluunis nutti hima. Makiliitii meeqa kenne? Mana sitti kenne meeqa buufattee inni kaan hin dhosse? Makiliitii isaa boofaadhaan bareedu nama waalee kunoo ati nama jabaadha kanaafan sii dhossee sii gaa'ee naani maal jettiin jedhe gooftaan. Buufachuun nu barbaachisa kanarraa bu'aa argachuun nurra barbaachisa. Makiliitii jechuun qabeenya waaqayyoo nutti kenne qabeenya guddaa sanaa irraa bu'aa buufachuu dhalasaa namootaaf jiru nu barbaachisa. Jira horiin sammuu keenya kanatti qajeelchuu barbaachisaan jedha. Yaada gurguddaadha lamaan keessaniyyuu kan kaastanii egaa kan nuti irratti mari'achaa jirru har'a guyyaa Onesmoos jedhametu waldaa keessatti ayyaaneffamaa Juun 21 yookaan Waxabajjii 21 kanumaan immoo sababeeffachuudhaan hojii guddaa Onesmoos Nasiib waggaa 120 fuulduraa hojjete lafa kaa'e kennaan saba Oromoof kenne kennaa macaafa qulqulluu macaafi qulqulluun kun amma sadarkaa maaliirra jira isa jedhudha. Eegamee gara xumuraatti atuu hin dhufiin fuulduraa leegasii Onesmoos Nasiib kana itti fufsiisuudhaa fi dhaloota haaraarraatii maaltu eegama? Mee lubatti hafasan irraan kaasaa. Onesmoos dhaloota haaraadhaaf dhaloota isa darbeefis taanaan isa ganaa dhufuufis taanaan fakkeenya guddaadha abbaan gammachiis jedhee amana. Abbaan gammachiis garbummaatti egaa gurguramaa darbee dhaqee biyya Eertiraa ga'ee achitti gooftaa fudhatee wangeelatti amanee hanuma sana sammuu isaa keessatti kan dhufee iddoo qabate saba kootii fi wangeelatti hin gaa kan jiru akkasitti nama nana. Wanta gara biraa barachuu hin dandeenye hojii gara biraatti of ramaduun nan wangeela maaliif wangeelli birmaduu baasaa karaa jireenyaas karaa waaqayyoos wangeelli saba kanaaf hin barbaachisa kan jedhu itti amane. Akkuma beeknu Onesmoos gaafa wangeela fudhatee jedhu mana barumsaa wangeelatti baratu galee biyya Suudinii dhaqee biyya Suudinii gaafa dhaqu inni biyya Suudiniitti akka egaa nama komachoo kan taane malee namoonni daa'imanii biyya faranjiitti waamatti dhaga'ame itti argame iji isaanii arge itti qabamanii hafuutu hin ta'in kan isaa sammuu isaa keessa kan jiru ija isaa fuuldura kan jiru
saba Oromootiin wangeela san arganne akkasumas immoo saba garagaraa biyya Itoophiyaa keessa jiran jarri kun wangeela argatan yoo ta'an akka warra Awurooppaa ta'u kan jedhu mul'ata waan qabu natti fakkaatan. Akka warra Awurooppaa guddinni isaaniis beekumsi isaaniis gara sanatti deema. Kanaaf wangeela kanatti hin ga'uun irra jiraadha. Seenaa isaarraa mutti dubbifannu biyya Awurooppaati waggaa 5 booddee mutti deebi'u bara 1881 ooleen bulle ka'eetu gara biyyaatti deebi'u karaarra bu'e. Haa ta'u malee yeroo sana rakkina guddaa ture biyya ga'uu hin dandeenye. Akkuma caafamee jiru yeroo baay'ee deddeebi'e yaale umarratti biyya gaafa ga'u egaa dhufee Finfinnee ga'e Finfinneedha bara 1905 naqamtee gaafa ga'eedhu ani gammachuu isatti dhaga'ame sammuu kootii yaaduu hin danda'u. Maaliif lafa mul'ata inni qabu iddoo sana ga'e. Kanaaf har'a wanumatti qabe kan jechuu barbaadu sabni dhaloonni amma jiru kun inni dhufus kan irraa barachuun irra jiru Onesimoos akeeka guddaa akeeka ofiisaa jiraachisu ofiisaa kan ilaallatu ofii hojjechuun gadheedha jechuu koobsu hin ta'in jireenyi isaa jireenya sakaanii wajjin wal qabee akka inni jiru jireenya saba isaa wajjin wal qabee akka inni jiru kana hubateetuyyuu kanatti of kenna hin gowwoomfamne wanta garagaraatiin. Kanaaf jireenya isaa guutuu kenne saba isaatiif jechuudha. Kana duwwaatu ta'een immoo dandeetti akka barreeffamee jirutti afaan 7 moo afaan 6 haasa'a namichi kun. Sammuunsaa sammuu guddaa ture jechuudha. Sammuusaa kanaan dhufee biyya keessatti mana barumsaa ammayyaa jalqabaa kan biyya na keessatti dhaabe Onesimoos dhaabe. Inni garuu mana barumsaa ammayyaan dhaabatu hin ta'in naman barsiifadha jedheetu barsiifatee moo wangeela akka inni dubbifatu jireenya isaa akka inni ittiin geeddaru barbaadeera akeekaan deeme jechuudha. Kanaaf Onesimoosiin fuula keenya dura keenya dhaloonni kun fuula isaa dura kaa'ee Onesimoosiin ilaalaa deeme karaansaa tokkicha karaansaa immoo dhaqee raawwatee intinaa jiran. Har'a Onesimoos biyya lafaarratti jiraate gammachuu guddaa keessa jiraachuudha. Maaliif anis atis miliyoona meeqatti kan lakkaa'amu sabni kun wangeela argateetuyyuu wangeela kanaan immoo jireenyi isaa geeddaramee guddatee nama ta'ee biyya lafaarratti bu'aa buusee jiraataa jiraachuudha. Kanaaf wanta guddaarraa barachuu danda'ama Onesimoos irraan jira. Dhaamsa guddaadha. Lubatas garaa sinoo mee leegasii Onesimoos nasiif kanatti fufsiisuudhaaf maaltu nurraatii eegama? Akkuma silaa jalqabatti kaasee ture caaffati kan inni nu ga'e afaan Oromoo kan inni caaffataan nu ga'e macaafa qulqulluudhaani. Macaafa qulqulluu dura caaffataan afaan Oromoo namni dhaga'ee hin beeku dubbisee hin beeku. Afaan Oromootiin caafuu dhumtuu hin danda'amu warri jedhanii turan. Afaan Oromootiin faarfachuun kadhachuun hin danda'amu warri jedhanii turan. Caaffataan gaafa nu bira ga'u dubbiin kuniin Waaqayyoos afaan keenya akka uume. Inni nu uume afaaniin akka nu uume afaan keenya afaan keenya immoo eenyummaa keenya ta'uusaa hubachuudha. Rakkinni saba keenyaa maali yoo jettee dargaggootas taanaanii warra durii waa barates taanaanii afaan ormaa waan barataniif isaan buddeena nyaannaan hin ga'a warra jedhamtu turanii warra jedhamtu jiru ammas. Kun jiru jedheen mana. Utuu kun isaan hin jiran ta'ee warra akkas jedhanii hin jiran ta'ee macaafi kun harka namaa keessaa galee nurraan fudhatamu. Kanaaf amma gara fuulduraatti kanan jedhu dubbiin kun dubbii
eenyummaa sababii ta'eef afaan keenya kana akka cimaatti ilaaluutu nurra jira. Maaliif macaafota garaagaraa caafanii abbaan gammachiis fa'a Asteer Gannoo maaliif jecha Oromoo dhibba baay'ee kan isheen walitti qabdee caafte maaliif weeddisuudhaaf duwwaa miti afaan kana keessa afaan keenya isa keessa jira waraqaa irratti yoo caafame amma kana keessatti kan hiikamee jiru seenaa macaafa qulqulluu keessaati oduu 52 jettee kan isheen isa kanas qabaachuun isuma dur caafame kan amma qubeetti dabarsee jira isa kanas qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Fuulli keenya durri yoo caaffataan of harkaan qabnu ta'e afaan keenya gad deebi'aa deema. Nurkaa kan baasu barbaadu immoo duris kan ture ammas jira kana hubachuus barbaachisaadha. Sababii kanaaf afaan keenya immoo afaan sabaa baay'ee saba miliyoonii baay'eetti lakkaa'ama waan ta'eef hamma kanaatti tuffatamee waan hafu miti. Tuffatamee hafuunis irra hin jiru. Hinaaffaan akkasii namoota keessatti dhaga'amu barbaachisaadha. Har'a buddeena ittiin nyaatee mana barumsaa dhaqee buddeena ittiin nyaatee jiraachuu nan danda'a. Isuma biratti immoo buddeenuma nyaataa immoo kanan hojjechuu danda'u baay'eetu jira. Kanaaf hundumtuu macaafa qabatee alaan lamuu miti amantii isaatti jiraatu. Amantiitti jiraachuun immoo boorsaa keenya keessi beekuu qaba, achi ga'uu qaba. Sammuu keenya keessa lixuu qaba, sammuu keenya keessa jiraachuu qaba. Kana hawwuuf namoonni keenya kun sammuu isaanii keessatti qabatanii mucaa waggaa 4 ala ba'ee hammana baree deebi'ee kana kan hojjete ani immoo barcuma tamiirra taa'ee jira. Inni dombiirra taa'ee hojjete koraaziidhaan amma immoo ifa tamii keessa teenyee hojjenne mana tamii keessa teenyee hojjenne. Kan hundumaa ilaaluun barbaachisaan jedhan kana utuu argini waa hubachuu hin dandeenyu. Kana galagallee eessaa dhumne eessa jirraa erga jennee lafa jirra gabeenne lafa dhannu immoo kun akkasitti sagantaa baafannee itti deemnaa kan jedhamu yaada. Baay'ee lamaan keessanuu ibsa babal'aadhaa fi ibsa baay'ee bu'aa qabu nu laattanii. Tarii lubitti afaan eegaa anaaf lubitas garaanii haasofnee boodatii balfattanii nu qaqqabdanii. Wanta atuun kana jedhee jettan dhaamsiin darbiin hafe yoo jiraate carraa isaan isinii kenna lubatti hafa. Fayyaata egaa baay'een jedhameera. Waa'ee macaafa qulqulluu afaan Oromoo yommutti yaannu waa'ee macaafa duwwaa macaafa tokko jennee yaaduu irra darbine yaaduu danda'u nurra jira. Maal jechuun barbaade utuu macaafni kun dhufee nutti lallabamuudhaa baate macaafa kana argachuudhaa baanne maal fakkaanna laatarraa kan jedhudha. Nama tokkotiyyuu yeroo taana yaadadhaa bara 85 keessa biiroo makaana sun ture dhufee nama biyya Jarmaniiti gara naannoo Baalee dhaqee achi deebi'ee dhufe. Tuyyuu biiroo koo dhufee akkuma iji isaa akka boo'uus hin ta'a aaruus hin ta'a gaaffii tokko na gaafate. Amma jedhe sabni Baalee fi saba Wallaggaa gidduu maaltu jira maaltu addaan isaan baasaa jetteetuyyuu yaaddaanaan jedha. Egaa saba Baalee wangeelli hin geenye kanaa hin geenye. Saba Wallaggaa immoo wangeelli gaheera kunoo waggaa baay'eedhaaf wangeela argatee manni barumsaa dhaabbatee manni yaalaas galee fi namnis biyya alaa duratti deemee guddatee argeera. Nama Baalee immoo wanta doona ga'e natti hin fakkaatu kanaadhaan natti fakkaataan jedha. Ilaamee anamma Baaleedhaan dhufaa jedha.
Oromoo holqa keessa jiraatuun argee dhufeedha. Jedheetuyyuu taa'e na fuuldura taa'e boo'e. Hin boo'e. Nama boosisa. Nuun holqa keessaa kan nu baase wangeela. Holqa keessaa kan nu baase afaan Oromootiin sagalee Waaqayyoo dubbifachuudha. Kun tokko. Inni lammaffaan immoo barani high school baradhu high school yumiti barani elementary baradhu Dambidollootti galgala mana jaartii tokko dhanneetu shaayii bitannee dhugna. Shaayii bara sana saantima tokkoon saantima shaniin shaayii burcuqqoo sadii bitanna. Nama sadii taanee teenyee dhugna. Jaartii Armeeda Situu jedhamtuyyuu jiru. Armeeda Situu abidda bukkee ta'aniituyyuu abidda bobeeffatanii gadi gugguufanii macaafa qulqulluu dubbifatu. Macaafa qulqulluu dubbifatu. Armeen koo utuu akka Armeeda Situu macaafan dubbifatin biyya lafaarraa dabarte. Maaliif wangeelli ishee bira hin geenye? Macaafni qulqulluu ishee bira hin geenye. Kanaaf kun macaafni qulqulluun Armeeda Situu abidda bukkee teessee qoraan abiddatti nattee gugguuftee macaafa budhuteeraa dubbifatu har'a ija koo dura jira. Kun guddaadha. Kun baay'ee nama dinqisiisudha. Kanaaf macaafni qulqulluun wanta akka ilaayyoo tokkotti ilaallu miti. Macaafni qulqulluun saba keenya keessatti warra wangeela argate irratti jireenya isaanii irratti jireenya foonii irratti jireenya lubbuu irratti geeddarama guddaa godhe. Geeddarama guddaa godhe. Geeddaramni kun itti fufuutu irra jira. Geeddaramni kun bal'achuu irra jira. Sammuun nama keenyaa ittiin bal'achuu irra jira. Ittiin guddachuu irra jira. Yesus Kiristoosin argatee mootummaa Waaqayyoo argachuu irra jira. Kan jedhuun dabarsuu barbaada. Kanaaf dubbiin macaafa qulqulluu dubbii laayyoo miti. Dubbii eenyummaa keenyaati. Eenyummaa keenyaati. Akkuma Oromootti walitti qabnee nuti ilaallu ifni kan nu ba'e macaafa qulqulluu afaan Oromootiin dubbifachuu jalqabachuudha. Saba Wallaggaaf saba Oromoo garagaraa kan addaan baasu yoo jiraate ammallee egaa wangeelli Waaqayyoon galatu iddoo baay'ee ga'eera. Kan adda godhee duraan mul'isaa ture wangeelati ijaare, wangeelati guddisa. Kanaaf har'as taanaan guddinni keenya waan biraa irratti miti kan ijaaramuu danda'u, kan inni irratti guddachuu danda'u wangeela kana. Isa kana hubachuu nurra jira. Isa kana namni keenya, dargaggoonni keenya, dargaggeettiin hubachuu irra wangeela kana jireenya isaanii ta'uusaa, guutummaa jireenya isaanii ta'uusaa qalbeeffachuu isaanii jira kan jedhu dabarsuu barbaada. Fayyaa ta'a. Guddaan singalateeffadhaa luba Tafaa akkasumas immoo luba Dr. Tasgaraa. Maree bal'aadhaarra kan nuun goone guyyaa Onesimoos isa waxabajjii 21 waggaan waldootii kiristaanaa keessatti ayyaaneffamu sababii gochuudhaan maree guddaa kaasnee keessumaatii dhiyeenya kana kan dhaabbatee waldaan macaafa qulqulluu Oromoo yookaanis immoo Oromiyaa Bible Society eessatti akka deemaa jiru, maal akka godhu, amantootarraa immoo maal akka eegamu lamaan keessaniyyuu ibsa bal'aa laattanii dhaggeeffattootni keenya iddoo garaagaraa jiran kanarraati akka isaan barumsa guddaa fi eebba guddaa argatan nan amana. Lamaan keessaniyyuu maqaa daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddaan isin eebbisa.
guddaan isin galateeffadha. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya guyyaa Onesimoos Nasiib isa waggaatti waxabajjii 21 yookaan immoo Juun 21 waldootii kiristaanaa keenya keessatti ayyaaneffamu sababii gochuudhaan qophii addaa qophaa'ee hamma ammaatti inni isin daawwachaa turtan. Egaa turtii waliin qabaannetti akkasin eebbifamtan abdii guddaan qaba. Har'aaf kan isinii qabaannee dhiyaanne kanuma. Yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jedhaa hamma ammaatti kan sagantaa kana isin biraan ga'aa ture ana Roobsan Makkootii eebbifama.